Miseensonni yaa'ii marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa hundi dhimma magaalaa Finfinnee dabalatee ajandaalee biyyaa 8 irratti qabxii waliigaluu mallatteessuu isaanii Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaadhaa ibsa guyyaarraa kanneen beeksise. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa humna ogummaa namtolchee yookaan artificial intelligenceedhaan dandeettii haala saffisaatiin ammayyeessaa jiraachuu beeksise. Afrikaan kibbaa baasiin geejjibaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyya keessa turan gara biyyaatti erguuf Itoophiyaan baasii walakkaa danda'u akka qabdu Itoophiyaa baasii gaafate. Daawwattoota hordoftoota Hagiree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u guyyaan irraa hagayyaa 13 barra 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga fotootu Hagiree Miidiyaatii amma bal'inaan isinitti. Hirmaattonni yaa'ii marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa dhimma magaalaa Finfinnee dabalatee ajandaalee biyyaa 8 dhiyaatan irratti erga mari'ataniin booda waliigaltee irra ga'uu isaanii Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaadhaa ibsa guyyaarraa kanneen beeksise. Haa ta'uutii malee Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa kun ibsa guyyaarraa kanneen kanaan addatti maalirraa akka ga'e waliigalteen ibsine kan hin jirre hoggaa ta'u waliigalaan gareewwan hirmaattota marii biyyaalessaa Itoophiyaa marii tanarratti hirmaataa turan yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii mirkaneessine jechuun ibse. Itti aantuun Komishinara Komishinii Marii Biyyaalessaa tan taate Aadde Hiruut Gabrasillaasee ibsa miidiyaaleef kenniteen akka jettetti dhimma magaalaa Finfinnee adeemsa marii keessatti falmii hedduu kaasaa turullee dhumarratti yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra gahamee jiraachuu ibsite. Adeemsa marii tana keessatti waldhabdeen mudachuu kan dholle ta'ullee itti aantuun Komishinara Komishinii Marii Biyyaalessaa tun garuu waldhabdeen jiraachuun isaa barbaachisummaa marii tanaa darannuuf mirkaneessee jira jechuudhaan waldhabdeen sun mariidhaan furmaata argate wal hubannoo irrattis yaada waliigalaa irratti waliigaltee mallattaa'ee jiraachuu ibsite. Addatti immoo Komishinariin tun maal irratti akka waliigalan ibsuu baattullee hirmaattonni marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan naannoo Amaaraa bakka bu'an Finfinnee dabalatee Wallaggaa fi akkasumallee Aksuum marii biyyaalessaa tanarratti murtee naannoo Amaaraa jala galuu akka dhiyeessanis ibsameeti jira. Haa ta'uutii malee bakka buutonni marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa bakka bu'an magaalaa Finfinnee dabalatee Dirree Dhawaan naannoo Oromiyaatiif akka deebitu mormaa turuun ni yaadatama. Kanarratti waldhabdeen ka'uudhaan Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa murtee dheeressuu ibsuunis ni beekama. Ibsi Komishinariin Komishinii Marii Biyyaalessaa irra kan itti eeggatuun garee marii 8 keessaa tokkoon isaanii namoota 15 filachuun adeemsa yaada murtii irratti mari'achuudhaan har'a waaree booda eegaluu itti aantuun Komishinii Marii Biyyaalessaa Aadde Hiruut Gabrasillaasee ibsite. Hojii Komishinii Marii Biyyaalessaa keessaa harki 3 yeroo ammaa xumuramee jiraachuu fi adeemsi kun erga xumurameen booda yaadota marii keessatti waliigaltee irratti uumame walitti qabuun gara tarkaanfiitti aanutti murtee dabarsuuf kan jiru ta'uu beeksifteeti jirti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa humna isaa gara dandeettii artificial intelligence yookaan immoo dandeettii teknooloojiitiin saffisaan jijjiiraa jiraachuu beeksise. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa biyya ogummaaf dandeettii isaa ga'umsa teknooloojiitiin ammayyoomte ijaaruudhaaf humnaa fi dandeettii isaa gara teknooloojii saffisaan jijjiiraa jiraachuu beeksise. Barri guddinni teknooloojii addunyaa saffisaa dhufe tanatti dandeettii nageenyaa fi ittisa biyyaa beekumsa odeeffannoo fi teknooloojii ammayyaatiin deeggaramaa jiru kanatti hojii waraanaatis teknooloojiitti makuun dirqama ta'uu beeksisan. Dandeettii isaanii haala saffisa qabuun gama teknooloojiitti jijjiiraa jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa kanneen beeksise. Keessumattuu gahee sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence'n murtee kennuu xiinxala daataa leenjii loojistiksii keessatti gahee olaanaa qabaachuulleen ibsame. Hojii waraana idil addunyaa keessatti odeeffannoo namtolchee bal'inaan itti fayyadamaa kan jiru hoggaa ta'u dirree waraanaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuullee ibsan. Ce'umsa teknooloojii kana hordofuun Inistituutiin Intelligensii Namtolchee Itoophiyaa fi raayyaa ittisaa federaalaa dandeettii ittisaa isaa ammayyaa sammuu ammayyaatiin deeggaramee ijaaruuf yeroo ammaan tana hojjechaa jiraachuu ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa beeksise. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa teknooloojiiwwan ammayyaa adda addaatiin ifa ammayyeessaa dandeettii saffisaan guddisaa jiraachuullee beeksise. Teknooloojii dijitaalaa ammayyaa waliin wal simsiisuu fi tarkaanfii barbaachisaa ta'an fudhataman keessaa waliigalteen tun isa tokko ta'uu ibsaniiti jiran. Waliigalteen tun leenjii fi barnoota loojistiksii nageenya saayibarii fayyaa waraanaa humna qilleensaa fi waraana elektirooniksii irratti waliin hojjechuuf kan dandeessu ta'uu ibse. Humna namaa ammayyeessuu waliin wal qabatee yuunivarsiitiiwwan kolleejjiiwwanii fi wirtuuwwan leenjii raayyaa ittisa teknooloojii fayyadamuun qindeessuun qophii qabatamaa leenjiftootaas kennaa jiraachuu beeksisan. Waliigaltee tanarratti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dandeettii hunda galeessa raayyaa ittisa biyyaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu fi guddina teknooloojii amma jiru wajjin wal simsiisuuf dhaabbileen barnootaatii fi leenjii sammuu namtolcheetiin deeggaraman kennuun barbaachisaa ta'uu dubbate. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Ogummaa Artificial Intelligence Itoophiyaa Dr. Warquu Gaachanaa gama isaatiin akka jedhetti Artificial Intelligence'n damee hojii saayibarii fi basaasaa keessatti barbaachisummaa guddaa akka qabus dubbateeti jira. Keessumattuu bu'aa walteensa kanarraa eegamu odeeffannoo saffisaa walitti qabuu fi xiinxaluu balaa saayibarii adda addaa dhufu dandamachuunis barbaachisaa ta'uu dubbateeti jira.
Afrikaan kibbaa baasii geejjibaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyya keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf Itoophiyaan baasii walakkaa gargaaruu akka qabdu gaafatte. Itoophiyaan baasii geejjiba lammiilee isii seeraan ala Afrikaa kibbaa turan gara biyyaatti erguuf baafame akka qooddattu Afrikaan kibbaa gaafachuun dhaga'ame. Itoophiyaan baasii geejjiba lammiilee isii seeraan ala Afrikaa kibbaa turan gara biyyaatti erguuf baafame Itoophiyaanis akka gargaartu Afrikaan kibbaa yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Afrikaan kibbaa Itoophiyaa dabalatee lammiileen Afrikaa hedduun Afrikaa kibbaa keessa jiran gara biyya isaaniitti erguudhaaf biyyi isaanii baasii maallaqaa gargaaruu akka qaban gaafachuun dhaga'ame. Afrikaan kibbaa Itoophiyaa dabalatee Naayijeeriyaa fi Malaawiin baasii raandii miiliyoona 200 fi miiliyoona 92 doolaara miiliyoona 18 ol kan biyyatti godaantota seeraan alaa galchitu akka kafalaniif gaafatte. Daarektarri waliigalaa ministeera kanaa Toomii Maakoodeen ministeera duraanii adeemsa godaantota deebisuu kanaaf baajeta raandii miiliyoona 60 qofa kan baasu hoggaa ta'u hojii kanaaf ammoo raandii miiliyoona 200 fi miiliyoona 92 akka isaan barbaachisu ibsuudhaan Itoophiyaa fi biyyoonni lammiileen isaanii seeraan ala Afrikaa kibbaa keessa jiran maallaqa kana guutuuf gahee qabaachuu dubbatan. Akka aangawoota Afrikaa kibbaatti gaafiin baasii deebisisuu kana ministeerri dhimma alaatii fi tumsa idil addunyaatiin ifatti Itoophiyaa, Naayijeeriyaa fi Malaawii jechuudhaan ibsee jiraachuulleen beekame.